ما ديرنا ما بربادة كبجرة أنا أوكي طيب أما ولا مكاتي جت سني رانين كاب جغنو ما في يا وكسي كامل لك أبغى شو هادو جغنو ما في كرا لافو ما سنين كاب أنا فيتوري ما أنا جرت هذه كثيرة جد أنا مكاتي في بيوت يجي يا رب أنا تقول يا ربي يا رب laal nama waan fedhe na dura ta'uu jette fakkeenyaaf akkuma siin jee yaa taris duraatis yoo xiqqaate tarii heerumuu faa dandeesse yookaan immoo jaalallee keetti waliin na dura dabarsuu dandeessa. Anis sannan ilaallatu. Anis si dura bultiin isaa ta'u akka fedhee isaa ta'u si dura dabarseera. Kun nan ilaallatu jetteerta. Anillee sanu. Okay. Anama fakkeenyaaf biyyaan jiru kanarra yaa si bira dhufuullee ni danda'a. Biyya nakkaata hin tulufillee firiidhaanii kanaafuu yoo wannoonni ati jettu sanarratti ka argamu ta'e sigalee wanni ati jettu sayyoon irratti ka arga amallee ati barbaaddu kun irratti yoo ka argamu ta'e akkamii jechuu barbaadeeti bara maaliif yeroo inni of qopheessa ani ila kadiro ani nama si kabaju keessa isa tokko maaliif waa hundaanuu si kabaja jechuudha sigalee jira akka namaa waasuu gaduu walaa dhugaa si kabaja tokkoffaa akka aadaa keessan hin beekan oromoodha garuu namni aadaa qabaa miti gaafa intala arsii takka gurbaan biyya biraa gaafa fuudhe intalli arsii ta gurbaa jala jirtu suni intalli arsii suni gurbaa isiin jirtu suni obboleessatti fakkaata. Adam bakka obboleessa keenya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qoy akkaan jeetime iftuu sumarraa hin gaafadha isin arsiin eega fidde isin arsiin akka oromoo bultammoo akka shari'aa amantaa bultammoo mee kamii bultammoo isin oromoo irraa quba qabdan aadaa moo isin shari'aa amantaatiin islaamaatiin ala bultan maaliif sheeknilleen arsumee duura beete maali isin namaan ala bultan yaani namni tokko ganda birarraa giseetu yookaan iddoo birarraa gaafeetu curulleetu dhufee nama keessan san dhalaa keessan san fuudhe akka aadaa keenyatti taatu jira bar akka naannoo keenyatti taatu jira barno akka naannoo biraan beeku akka isin jechuun saba biraati bariftu ambara kinjina agalee baroonni ati asuut isin saba biraati isin ka eeganuu jette ka eegammanuu jette maati laal maaliif amma tuutulama si yoo deemte yaani shawaa si yoo deemte wallagga si yoo deemte hararge si yoo deemte oromoon tarii loqodarra yoo wal dhaban malee yookaan ammoo waan takka gartee irra wal dhaban malee guddisee sabni kun waan irra walii gala qabu amma araba fudhadhu arabni masrii waan arabni biyya tanaa godhi jeenni godha arabni biyya tanaa waan arabni masrii godhi jeenni godha tana shuur jara muree teessitti ni beeytaami leennoo maaliif irra walii galan duuba fakkeenyaaf ati an intala arsii takka fuudhe ati akkamitti si qofaami yaanni kun nawaa duraan haa dhufee beekadhu ati akkami kadir gaafa gartee tabirallee itti hidaachuudhaaf deemu ati intalaa baluuf jala ati intala arsii akkasiif jala qabdaami jechuun kun maaf barbaachise yaani fakkeenyaaf tokko dhagtu waan isin jechuu barbaade yaanni keenaaf gala maaliif as durallee yaanni kun aayidiyaan kun naa dhufee yaanni garuu namoota tokko dubbii waliin guddisuu irratti ishii jedheetuma fudhee biraa irraa calbisa baan atamaan si hojii haasoo waan barbaaduuf fakkeenyaaf ani kun oromoodha ilma oromooti keessattuu nuufi arsiin bareentuma ilmaan abbaa tokkooti akka sikkoo fi manduutti harargee fi arsiin ilmaan abbaa tokkooti akkuma sikkoo fi manduutti ilmaan abbaa tokkooti malee abbaa tokkorraa hin dhalanne sabaalee fi arsiin abbaa tokkorraa hin dhufe ilmaan obboleewwan irraa dhufan. Akkasumatti ilmaan harargeetii fi fakkeenyaaf afran qalloo si yoo fudhatte an humbannaa bareentootti irraa shanyiin kiyyoo humbannaa bareentoo gan ituu jira. Arsiin tumuugaa bareentooti an kan humbannaa bareentooti yaani obboleeyyan lameen irraa dhufne nuti kanani fudhadhaa jetti keetiif hin galle bar akka amma masa waan dhaggeeffatu yoo akka oromooti okay aadaan kuni akka oromootti jiramoo akka amantaatti jiramoo yoo akka amantaa fudhatte ilmi muslimaa tokko intala muslimaa gaafa dhufee fuudhe wanti biyyi guutuun irraa of qorrifatu yookaan irraa of qabduuf hin jiru jechuu barbaadeeti yaani biyyi guutuu warri goonni akka shari'aa islaamatti illee fakkeenyaaf an obboleettii ta'e yoon fuudhu si fuudhuu hin danda'u hanga isiisan duutu yookaan isiisan yoo hiike yookaan isiisan yoo duute si fuudhuu hin danda'a yookaan isii tana yoo hiike obboleeyyan lameen bakka takka fuudhuu hin danda'u argite garuu dhaggeeffatu tokkoffaa
أما أفني عادة هرجع جرا أفني عادة أرسي جرا أفني عادة بورنا أفني عادة هم تيوني جرا مرة أفني عادة هم جرا لو كان كأنه لو كده أرسي جرا لو كان اللي تكوميت عادة اللي تكوميت أمان نتياسو نقول إلى لا دقيقة عادة نتياسو نقول لا إلى لا دقيقة أفان كينيا لقوني حالو سالم لقوني نتيا ولا لقوني كينيا لان فتو عجبات مالي أفان نتيرا وليك لسان كان أورومو أوكي دوبا فكينيا عادة نسينارسين كوبا كابدنوني جراري أورومو عادة كوباتي كاملة وكم كوبا كاملة بيتا توكفا أماني أبريتيتي سانيميتي osoo ati amma jaartii biraatu mucoo san irratti fuute halkanii guyyaa irratti duulan sindiif mataa gasi deebifnee dhukkee kana dachiisirra kaafna sindiif ufii kenna dhaynee dhageeffan ufii kenna dhaynee irratti lakki gaafaatiin talatee irratti fuutere sindiif nurees haya wada ajaa'iba usaamii aadaa ajaa'ibaa qabdini haya akkaan jeetee Lagi wanta kan si ani sheeticha tokko sheekanni nama arsiiti. Jaartii sadi qaba. Jaartiin lama. Inni ijoollee baalee gara raayituu san. Jaartiin lama arsiidha. Finfinnee tana jiraata. Jaartiin takka baale. Akkamitti itti dhiiftan reessisan? Maatti dhiiftan? Sadi qaba. Isi jaarsi sun itti ayyamsiifatee isiin akkasitti ayyamtee fi itti fuutii jechuu akka aadaa kennaati. Inni jamne isiin dhalummaan namaa jimtu ni jirti duniyaa kanarraa isi arsii qofaatu hinaaffaa tana dhala arsii qofaa qabamee iftuu teenyinaati. Teenaa adda nu amma dhalaa keenyarratti ati amma hinaaffaan isa addeessin Oromoodha. Ila dhaggeeffadhu kadde amma naafin teenna fuutee mire. Gaafa dinaafi amma arsiitu fuudhati itti dabalatu. Amma biyya dhageeffan bira gaafa dinaafi teenserra dhalaa biraaf dhiisuu aniyyuu nama si kabaju kunuunsi argamsan. Haya ishee dhageeffadhu san gaafa san wallaalla san gaafa san waliin gabbaana. Jaarsi san maatti dhiiftan namichi san inumaa jaartii isaa olloleetiin warabbil kaaba jechuudha. Ilkee irraa cabsee warabbil kaaba yoo sobe jechuudha. Sababa sanii manguddooleen jidduu teessee deemte duba isinii dhufee dubbatu agarreera jaarsisan. Ina garri mana deemu namtichi beekamaa miti sooshaal miidiyaa kana dhokatee jira. Xaarsii tammaa dhuftee irratti heerumtire. Xaarsii baay'ee bareedaa Tabaanii yoo dhuftee irratti heerumtire ta duraa xaarsii. Sunillee baanageera ka jaarsa namaatti. Sagalee irratti dhiirri kun. Haya akkasii mire. Haya. Ammas wanta kaan gaafadha. Fakkeenyaaf asliin dhiifamalleedha. Asliin gisee liivii seenu. Lubbu onne aslii kiyya si jaaladha. Leenca gurraacha kiyya jettaniin waan jaartii isaa dhalaa jimmaa taateef taakka jiinaa qabadhu gaa. Naa qabadhu. Reetiin gaafa inni liivii seenu. Dhaabuga hanga inni intaltee arsii jala jirtu san lubbu qaalii hin jenneen dhalaan arsii jala seente. Gaafa inni qeemci yoo jimmaa san yoo fataa jeegaa fuudheetiin jiraa jeega lakkisu irratti duulan. Asliidhaan ammoo takka nuu dabalattu malee yaaniin taarsitan. Keef yaani jechuun akkami mee dubbiin tunoo Oromoo keessa aadaa teessan mee tanoo naayin waan gaarii qofa firachuun wanti. Asliin osoo nuuraleeyniin jannata keessa osoo dhuftee jaartii sana irratti fuudhu. Lakki amma bar asliin fuudhaaf hin jenne bar tanamoota lakki tanamoota hin Ay lubbuun social media daree abbaan fedhe lubbuu har'a dhabaan fedhe lubbuu siin jettu kun social media duuba kas taanaan gaa ay billaalee hoguun ani dhufee dhalaan anaan lubbuu naan jette maarree keenyaatu kas jee soddaa keenya maarree jeemaa jettanii anaa tokko na dhaabe. Lubbuu siin jette si jaaladha siin jette ati intalumateen irratti intala biraa fuutee hin galiniin malee social media irratti lubbuu jedhaa uumaan nama meeqa lubbuun jedhare. Warri taagu haaya akkasii mire duba amma ajendaan dhiyoo tana Facebook irra keessan micijoon teenya taarargeedhaa ta namana dhiyaatu jechuudha. Gaafa nan biyya tana dhufu na bira teessee dhuftee na simattee laal waaniin na keessummaa dheettee gartee kaartiis moobaayila naa bittee
dhuftee footoo nuuchi kaatee dheeyitee gallakifte. Miidiyaa kana qoftu tokko dhaabanii miciyyoollee jireenya jibbisiisanii anallee waan gaaselaama ijoollee nama zamana haaraa kana taate miira keessa galchanii akkasitti gartee ijoolleen teenya ta'arsiin irratti duulaa turte gaa. Kunoo jechuun akka aadaa keessanii jira. Yaani kunis aadaa keessanii. Dhibba sodaatarree ilaalaa namni ilmi namaa kuni muyni jiidhaanu muyni iyyuu walitti bu'aan dogongora. Akka tasaa dogongortee intalateen asirratti ijaartii fidde jennee irrumaa si hogganchuu firee. Laala namoonni baruufadhu rakkoon qabu ani laalee dhaggeeffadhu. Ani nama akka hundeen nama hojii deemuu biyya. Leennoo maaliif? An keessattuu jechaadha. An keessattuu dhugaa siin jaan. An amma ijoollee arsii oguu isaan soddaan an jaan baay'een haara. Maaliif hin baay'ee haara beektaa? Ani ijoollee arsii akka obboleessa jechuu kami soddummaa osoo hin ta'in akka obboleessa jechuun ani akka iddoon an dhaladhetti soddarra obboleessaatu jabaadha. Obbolummaan rabbii akhirattis tana hojii deemtu waan ta'eef. Fakkeenyaaf ati immoo wooma kabajaa bartee fi waa osoo naaf hin beekin soddaanaan jetta malee silaa kanarraa hin qabdu. Akka akkatti haa kanarraa hin qabdu. Soddaanaan jechuudha. Maaliif michoota na tokkoffaan beektu? Lammaffaa shanyii si gosa siin beektu. Lammaffaa ardaa siin beektu. Woomaatiin siin. Eshi, okay, naafin ta'e nuti. Naimuun ayi. Lakkee baay'ee dibaarasii wal almaa arsummaa isii beekanii akkasiin arsii taatanii arsii duba yaa arsii maqaa duba fakkeenyaaf jechuun ani sun banna ta'uu namni itti na beekaa miree yookaan argii ta'uu na beektu na beekaa. Beekaa miree kadiiru banna. Jechuun sitti himatee sun haala lakko Oromoon milaal dhaggeeffattuun bara Oromoon arsoo masii gaafa beekteefis arsii talaalee dha. Lakkee hangandummaa keessaa ani tala arsii irratti akka dhiirri nama biraa fuudhuuf fedhu. Laala artistii teenya dhageela. Artistii teenya arra fiitanaa tullu siiti namoonni biraa ni garaa dhaggeeffadhu. Namoonni jechuu barbaade uummanni arsii maaliif ani arsii kadii hojii jiraachaa ture kaniin baree soddummaa irratti miti yoo tarii namni hedduun akka kana eegaan dhufe na bare malee. Saniifuu hangas takka ta'an akka hundatti hojii deemuu beekan. Nama yaa'u eenyu caalaa namoota iddoo biraarraa arsiitti dabalame yookaan saahiba ta'aniif eenyu caalaa nama arsii hojii nyaatee dhugee isaan beeku isaanillee na beekan. Eenyu caalaa namaan itti dhiyaadhee isaan dhiyaatanii waliin deemudha. Kanaaf maaliin godhadhee gaafa kana akka soddaa isaan jaansan osoo isin jettan kan osoo hin ta'in akka obbolummaa jechuun qaama ofiitiin beekame. Soddaa waa biratti mari'atan waa hunda biratti haasa'ansa obboleessoo waa biratti haasa'oo waa ittiin mari'atan ni beekame. Akkasitti hangas takka jechuudha. Soddaa akkasii firaachina qaban sanillee hin fadhu ture. Maaliif haa ta'u garuu eegee isaan jaan aadaa jaan eegarra ammoo wanni hin baruu fedhe. Wanni tun takkaffaa aadaa Oromoo keessa hin jirtu lammaffaa shari'aa Islaamaa keessa hin jirtu eessaa dhuftee hundeensi maalii wooma jiru fakkeenyaaf dhugaadha abbaa kiyyaraa dhaalee naan jechuu dandeessa. Garuu wanni kun eega waan aadaa eega aadaa sabichaa eega aadaa sabichaa keessas hin jirre eega aadaa amantichaa keessas hin jirre arsiin irra guddaan uummanni hundeensaa amantaa Islaamaa hordofu. Eega amantaa Islaamaa keessas hin jirre ani kun eega saba biraatis hin ta'in laal tokkoffaa amantaa musliima arsiin musliimummaa walitti hin dhufu. Lammaffaadha ani sabichaan Oromoodha. Oromoo irraayis bareentum arsiidhaan walitti hin dhufu. Laalamma Tuulamaa fi arsiin Oromummaa walitti Oromtichaa walitti dhufan. Harargee fi arsiin ammoo gosoomaa walitti dhufan hidda dhiigaan jechuudha. Akka Maccaa fi Tuulamaa kana jechaadha. Kanaaf eega akkas taate angara kana hundaan isin dhufe eega kunis lakkeen ta'u namoonni biraallee fakkaattonni kee akka yoo dhufellee akkanuma eega ja'ame ammoo duuba wanni aadaan kuni maal fakkaata eessa dhufe maalirraa dhufe waan jubarachuu barbaadeetuma malee nama waan biraa ta'e misi gade. Ila kadda nuti akka siifin eebar uffanni aadaa Harargee uffata arsiitii miti waliif fakkaatu. Loqonni kiyyakkee wanni biyya keetitti qaanyii biyya kiyyatti qaanyii miti. Wanni ammoo biyya kiyyatti qaanyii biyya keetitti akkasuma jechuudha. Amma biyya keessanitti amma afaan ammoo sana iftu tanaa miti iftu tanaan galchin kaas keessee ilaattuun amma fakkeenyaaf amma baalumaa daafii keessattuu akkasiin aadaan baaleetiif aadaan arsii adda taati. Maaliif ta'a baalee? No tokko miti wallahi. Aadaan baalee ta'a baalee jettee beekamtu calleen qabdu wanni qabdi asirra kunoo adii qabdi shamizii fi burdiidha. Nus argaa jirra. Aadaa baalee jaanii dhaggeeffadhu aadaa baalee jaanii waa'ee nyaaphaa irratti haasaa jirra bara amma waa'ee uffata fakkeenya sii godhe malee uffata fakkeenya sii godhe malee bara keessa fidee bara jechuun hagasuma fakkeenyaaf amma akkaataan laaleela akka gabbarattu yooma aadaa fudhatte jechuudha. Arsiin lixaatii fi arsiin bahaa adda yaa namu
hatta gantummaan keetu amma ollaan keetii fi ati akkitti jiraattu adda ta'a. Yaani kun garaagarummaa loqodaatii fi kan rakkoon qabu yookaan uffata irratti loqonnis deemee afaan tokko jaamee irra walii galame jechuudha. Kanaaf amma akka aadaa kennatan mana akka aadaa Arsiisitti taasaa jira. Gaafa namni tokko akka aadaati amma. Ati gaafa intala takka Arsii keessa gaafa fuute Arsiin guutuun soddaa keeti. Arsiin guutuun wanni Arsii jedhan hundi soddaa keeti. Si kabaja, si jaalata. Duuba baraan soddaa rakkoon qabu jee baran san rakkoon qabu nan fudda rakkoon qabu fuddee bara san rakkoon qabu fuddee bara ani didee soddaan hin fuune kun eessa soddaan keessan kan fuune kun isin ammoo ifi obboleessine dhala Arsirra ni fuudha abbaan kee ummaa teetirra ni fuuti haati ittiin dubbatan namni biraa dhala Arsii ol dhufee fuudhee immoo irra fuudhe tayaati dhufe irraa kaafneettu tanaatu tun naan galinii bar mee tana danaa baasi tanaas na amansiisi anaadaa teessanis kaniinis wanti waliin qabu manattiin galaa jiralleedha. Mana gadi amma sitti mee bare lakadi tokkoffaa shamarran Arsii Inaafaa irratti nambar waan tokkoffaadha jedhe. Masaanuun feetu jedhe. Akka faranjiiti. Haga umrii kee wajjin dhumee hulloo qabritti waliin galtanitti takkatti mafuutee jiraata biyya faranjiititti. Hin jiru gabra. Arsiilleen aadaa faranjii kan qabdi na biyya faranjii duraa dhiise gaamma aadaa teenya aadaa Arsii teenya nuutee biiga faranjii kan lolli fakkeenya sun godhe. Arsiillee waan akkasii jiru na fakkaata. Hin jiru lakki. Dubartii irratti sitti fakkaatin ka aadaa tana keessaa dhalattee maaliif ta'e kun lakki nama biraa soddaa keessan gabroomsummaa barbaachise lakki nama biraa dhufee isinif babal'ate amma nuti. Galli ta'e duuba waa hunda qabdi faayaa beektuudha Arsiin kabajamtuudha waa hunda qabdi waan ta'eef ilaalaal amma akkasirra laal Arsittii iftu akkasirra Oromoon hundi shamarran Oromoo qofaame hattaa shamarran Arabaa. Laal hatta shamarran Arabaatu hin eeyyamtu masaanuu dhugaan siin dhaggeeffadhu wallahi shamarran Baaleetis hin eeyyamtu masaanuu shamarran Harargeetis masaanuu hin eeyyamtu ummaan yoo taate Harargeedhaan ummaan hin eeyyamtu Arsii qofaa miti waan kana akka waan isin qofatti wooma haaltaniif malee dhugaa siin jedhaniif tuutan wallahi namni eeyyamu hin jiru siigalee kanaaf kan akkasitti fudhu Arsii qofatti sirraan galchin siigalee amma fakkeenya shamarran Arsii ufii keeti dhayitee irratti heerumuun namni gaafa jaartii biraa inni fuudhayyuu akka waan inni sirra fuudheet irratti naafta bakka hin feetu. Sambar shamarrum laalamma dhugaan siin jaan shamarramummaanuu dhuftee irratti heerumuu tamtee hin jirtu garuu tarra fuutu hin dhabamtu ammoo an laal an amma waa'ee dhimma kanaatis akkasitti haasa'uu hin barbaadu gaafaan itti seene immoo ujumaaniin isin garsiise shari'aalleen akka mayyame beektaa gaafa afur fuudhaa jedhu afur fuudhuun waajibaa miti sadi sunnaadha akka waajiba sii galee jira afur fudhachuun sadi dabalachuun qabeenyi kee qabeenya guddaa qabeenya ittiin horattu ka isii sadiinuu ga'uudha ka isii wal hin dabarsine hunda isaanii qabeenya irraa bultii irra waan guutuu shamarran ganda xiyya kana jirtan shunkurtaa nyaata godhaa ooluun naa guddee ijoolleen shamarran ganda xiyya kana jirtan nyaata godhaatii gannaa kennaa so'aa ba'aa jirii harkattan garaan jabaatin hayyee itti fufi. Takka shunkurta jirtan beektu shunkurta kami jirtee jisi boonchiif. Shunkurtiin laa baadiyyaan jiru boo magaalaa keessaan jira gurbaa. Baadiyyaa maaliin godhu? Iftuu teenyaa namoonni siinjuutti jiru obboleettii xiyya qaalii dhaggeeffadhu. Ani karoora keessan galuu barbaada. Dhaggeeffadhu. Karoora keessan galuu barbaada. Amma sila Arsii, sila Harargee, sila Maarree nurraa dhiisi halli walli akka Oromootti jaatima faranjii ta'e akka faranjii ta'eera. Akka faranjii nama Oromoo keessa ba'e. Akkasi haa kunoo akkas ta'eera. Amma saniifuu inni yaanchi kafedhee na'u kafuudhee wayis ka wal feene of bira na fiddaanu. Anamma dhaggeeffadhu akka obboleessa keetiitti anaa fi jaartii biyyallee fidee naaf illee walitti qabee fida. Garuu na fida dhugaa fayyadde annaafi irratti masaanuu ta'uu miti yoo ati masaanuu naafi irratti fuuteyyuu sin ayyamu akka kiyya. This is big problem. Big problem.
wallahi big problem maaliif jiiga yoo akkuma fedhee utaate jechaadha ati qoyme waa sitti argisiisaa qoy ati waanuma fedhee si yoo taate dawaan kee kana la argitaan dawaan kee kana halkanii guyyaa sirraa waliin qaban nama ati namatti yaamte hunda waywaataa ooltus yaanchi madaani ta'een bakka wallahi billah halan gaami dijacho annami kaballa anu takkana kabalonde umri ni takkana dadde akasiga kontu taadallan lufatee tana woomana dhiirri tokko ni godha jaanumti sirraa bakka hangaati sanbooda ni qajeelcha public taate jechuudha hay malee ati kan sabaa qabsoo ta'oy cayyote ndayu kanaan tumtaat efi wajjina maaran tani maaliga amma sanaa sanarratti deebifta aadaa ta'e sadi badduudhaa tulis kun aadaadeen shamarran ta'enna shamarran arsi halangeen tumamti intuma anamma jechuudha abbaan mana kiyyaa halangee yoo nan tumin jaarsa kiyyaa mitiyyuu hin ari'aa'u bismillah nata isis dasanu suurati halangee gubbaa fi jalaatis gaa tokko dituun qabdu tajalaatis jiraachuu qaba jiraatee maal faayidaa qaba fardaati bartana fardaan tumanii kadir ana fardaan tumanii bar durbaan tumanii biyya keenyatti fedhe kaar namarraa hin bitadhe yanni bitadheeti nangaan kaan harkadhuu jee kana naaka kana deebite amma aadaan si duubaati guban qabu aadaan keenya kanaa biti amma akka aadaa keenyatti kun fardaan deemam ka dubartii aadaan si duubaati jirti ati sagaltamoota keessatti jaabaate no qaqalloo santu jirate shamarranii dubartiin tuman isii qaqalloo shaburan nagaafadhu nadaqee kana duuba way farda taanii akka fardaatti duuba waan gufuu haga nagagga'u kana nama tumanii nama ajjeesanii duuba qoya naaf eti oom gabbanname waan si gaafadhu taanaa deebisi gabbina biyya faranjiitti hin barbaachisu kadde maaliif beekta amma dhiisi gaa faranjii karaa badurraa naaf eti oom gabbanna ati ma borceen baafne borceedhaan udhoos bakkatti wanti fira dhoosite moo maali gabbachuun fedhu biyya faranjiitti jibbanii hojii dalagachuu hin dandeettu jaalatamtu ka biyya faranjiitti hin danda'amre kamittiin fudhata gabbachuu hin danda'amu maashaallah akkana gaawoo kun anis bakka akkas taanaan akkamire okay fi yoon gabbanne dhiira sin fadhanii dhiira gabbattus yaa dhiirri gabbattu illee hin barbaachi amma biyya keenya borcii baasuu deemanii amma kadiirati bara osoo borcii kana qabaatte jeetta wallahi jechuudha jaarsi guddaan akaakayyuu sii ta'u barcumaa si jalaa ka'a borcii osoo ati qabaatte ajaa'iba deeban arabni asitti oome isaan uffisuu jaaniiti kiniina meeqa fi guuraa oolan wallahi arabni uqataan akkatti rahaa godhu laal biyya kanatti arabni gabbataan waa meeqa amma namichi tokko laal kayina wajji galu wallahi na cinqee akkan sagalee baasa innaa gabbina keessa jechuudha wajji rafuu dadhabeetiin kurfaa qubannaa kennaa jeeni jechaadha gaafadhee kurfaa qubannaa laaluuf jiran amma innaa gabbina irraa kan ka'e jechuudha wallahi hirriibarraa na raffisu innaa gabbinni hanga takkaas namni garaa qabu karbari waan matoorri deemu fakkaataa bara Ane faatee wanti natti naarsin faatee hedduun gagabbattuudha natti naarsin soori faatee qaqalloo feetu ifarrabsi. Nannaqin tana keessa dhiifama obboleeyyan kiyya warri gagabbataa waa keessanii isintu natti aana isintu nuutu walitti aana nuti warri gagabbatoon dhageessanii namni isintu aanatu. Nagaa guutuu kiyya akkam jirtu fayyaa. Kanaaf jechuudha ati amma furdatiin ta'a dhiirri furdoon hin bareedu dura dhiirri furdoon furdatiin wallan hin furdatiin. Ayyamaan rakkoo qaba dalagaan dalagu kophan jira gabbadhee gaafaan uqqadeemmoo Itoophiyaa gara Itoophiyaa ji'a takka teenyan keniina uqqataa sin barbaachisu hirriiba dhabuun sin barbaachisu ofiifuu uqqatta Itoophiyaatti. Yoo garaan alaaftee of bira na fidde gaa yoo garaan alaaftee of bira na fidde qofa. Akkamitti naan jettaati ani bara obboleettii biyya fakkaatti naafiin akkamitti ati waa'ee akkasinatti naasee wallahi naafi miti jechuudha geeffatu kadeef naafi irratti heerumuu miti shamarran teenya ta'arsi dhiirsa isii
nama biraa yoo kafuudhu argayyuu irratti wareegama kafalaafan. Duuba maa wareegama kun reetii inni fuudhee jaanii wareegama maan kafalerre. Nayyamtee isin nayyamteef duraan nayyamteef yoo. Allah ni ayyamte duuba maa miidiyaa irra rabshaa kaasan. Ini garee walii ganii jiran eeganii kaarraan qabaatiin fuudhuu dandeettaree walii kan maara kophaa osoo walii ganii. Ajaa'iba rabbi ta'amuu maantana ni ayyamtee fi maaree. Egaa walii kana fuudhuu dandeettaree. Anu miskiiticha kana malee hin dandeessan duraanuu yaa rakkoon qabu. Namni tokko gaafa gaaffii baatee fuudhaara. Namni tokko gunjuru. Son talatee noo junjur tokko fuudhare. Son talatee noo junjur tokko fuudhare. Intalumate sentaraan barbaadee dhabeef cinaa bar asiilaan mirga fuula dura hunda kiiloomeetira mee intaltummaan teessan tun eeyinsee jirti rabbii suutu gaaddu ilaale. Ween akka. Intalli akkamiin jiru? Ati Dubaay maal dalaydasi? Dubaay moosii kaatar jirta kaddi. Qabila peeto. Qabila peeto. Saya jibbe kan. Rabbi keetu amante obboleetti xiyyaara nan jiraajjanii michooma obboleetti xiyyaanaaf. Saruu ganda kiyyaa. Waa xiqqishoo qofa dhaaliiftuu hedduu siin janaajjan. Waa xiqqishoo qofa. Waa xiqqishoo qofa. Lakkiin nan janaajjan obboleetti xiyyaarratti akkamitti janaajjam kadir bifa mana irraa dha. Obboleetti nama si kabajuudha narraa bahe. Ani obboleetti xiyyaarratti janaajjanuu miti osoo ati naafi irratti tabiraa fuuteeyuu sin dhiisu ani qawwee asii ergisiisee xiyyiitii bitisiisee wayyaa rabbii kana jee. Hanga sana Oromoodhaaf maan qabsoofne Oromoodhaaf maan binne qawwee. Wallaa bitaa. Egaa hanga gantummaadhaa qabsoofitu kana Oromoodhaaf na qabsoofte bar haata bilisoomne. Egaa rabbi sodaadhu. Wallaahi Oromoodhaaf bitaa ture wallaahi. Wallaahi. Maqaa rabbi bitaa ture Oromoodhaaf. Baguma Jimmaa fi Wallaggaa fi Iluu akka kee kana nutti hin godhin. Sila hin jiraannu. Yammaa sarargee. Maarra dubbima dhugaatii harkuun. Yeroo ceetii yaa biitanii argaa akkanumatti yeroo ta'e. Iftuu ayyeen yemma furmaata naaf aliyaa. Laalli nyaata ganama ogguun dalagaa deemu godhadheetiin jechuudha. Makriibee jechuudha. Makriibaan dalagaa deemu. Nyaata ogguun deemu godhadheetiin ammaan tana kunoo dhufee maashina keessa kaadhee oowwifachaa jira. Ammaan dalaga irraa galee mee ani hunayyee haala kanaan iskama jee bakka gabrummaa iskama jee. Rakkoon qabu gabrummaa wanni jedhamu hin jiru. Gabrummaa jechuun hangasuu ishee hangasuu jaartii biraa fudhachuu deemta seet. Siidabeen jiraadhu ani kophaa. Jaartii fudha jetteeti wallahi. Dachiitti gurgudachii fi lafa si gurguranneetiniin addunyaa irraa si dabarsifna. Akka Oromoodhaa qabsaa waan jee baranga kana billaalee kayaati. Hay maal taatan? Wallahi mana si gurgurannee lafa si gurgurannee jechuudha. Kana ijoolleen as bokkee ijoollee xixiqqoo as bokkee. Wallahi warabbil kaaba dhagee baddu ani wanni faru ni beekta xiiqiidhaan ni beekta wallahi dhugaan si himeestu osoo taate taani malee jechuudha osoo taate jechuudha wallahi. Maaliif gaana? Aan nama xiiqii jaallatu beekte. Annaaf teessuma tana xiiqii wooma san garsiisu malee jeeti. Inshallah ma Azraa'il fi Masruu lubbuna keessan fuun duuban dindeedu achiin gara gaariitti jechuudha waan tokko ammoo akka namaa kana adifadhee waan hin taane keessa galuu haasaa nama jadhaajjanuu waan akkasii hin qabu. Lammaffaa ammoo ijoollee ganda kiyyaa irratti hin jabeessan jaalladhaan. Gantummaa gantummaa dhiisa sibiratti oomishamtee gantummaa maalatti warshaa gantummaa sibira jira sarrakkoon qabu. Isiniif beena garuu ilaalaal dhageeffadhu waan beekuu qabdu ati akka nama takkaatti jechaadha. Jaalalli ati ijoollee ganda keessanii jaalattu san hadiiriis akkasumas jaalataa rabbi sirraan galchin yookaan namni biraatiis fakkeenyaaf amma mubaarak fakkeenya sii godhe namuma namni beeku
Mubaarak amma jimmaadha. Akkuma ati ganda kee jaalatu Mubaarak illee jimma jaalata. Kana yoo akkasitti hubanne rakkoo baay'eedhaa beekadhu. Mubaarakiin wallahi billahi ani jechuudha. Lakki fakkeenya miila dhaggeeffatu kan Mubaarak dhiise qaama Mubaarak irraa haasa'uu barbaanneeti. Hunda Oromoo ni jaalladha. Garuu keessatti ganda kiyya hin jaalladha. Akka kun hin ta'u. Akka kun hin ta'u. Oromoo ni jaalladha bara. Sirba eega gartee jaalalaa sanatti sirba tokkoon sirba. Ni jaalladha Oromoo. Wallahi Oromoo ni jaalladha. Oromoo namni hin jaalladhe hin jiru.